Har'ammoo jeeqamuu marsaa laguu fi furmaata isaa kan jedhu ilaalla. Marsaan laguu akka dafee dhufus ta'e akka osoo hin dhufiin turu kan godhu maadha. Akkasumas furmaanni isaa maali kan jedhudha. Noormaalii kun waa'ee ulfaan ilaallatu. Ulfii marsaa laguu ni hambisaa kanaan alatti kan jiran ilaalla. Dubartoota umuriin isaanii umurii wal hormaataa keessa jiran giddugaleessaan guyyaa 20-28tti marsaa laguu ni argu jedhamee tilmaamama. Haa ta'u malee namaa namatti dubartii tokko dubartii biraatti garaagarummaa qaba kun. Hundumtuu guyyaa 20-28 marsaa laguu hin argani. Turtii guyyaa 21 hanga guyyaa 35tti kan argan yoo ta'e marsaa laguu fayya qabeessa jedhama kun noormaaliidha. Haa ta'u malee dubartoota tokko tokko irratti immoo osoo guyyaan hin gahin osoo guyyaa 21 hin guutin illee dursee dhufa yookaan immoo guyyaa 35 darbee dhufa yookaan dafee dhufa yookaan turee dhufa jechuudha. Yoo akkas ta'e kun sirrii miti. Guyyaa 21 dursee dhufe yookaan guyyaa 35 ol turee yoo dhufe kun noormaalii miti jechuudha. Sababoota marsaan laguu akka yeroo isaa osoo hin eeggatiin akka dhufu kan godhan dafee isaa ta'u turee akka dhufu kanneen godhan kan jalqabaa umuriidha. Umurii jalqabaa yeroo marsaan laguu dhufu jechuunis dubartiin tokko naannoo waggaa 13 yoo marsaa laguu argite waggaa lamaan jalqabaa noormaaliin eegama expected ta'a hin jeeqama jeejaan eegeen dhufu akkasumas umurii gara xumura marsaa laguu naannoo waggaa 45 booda jechuudha. Kanaaf marsaan laguu jalqabee waggaa lamaan jalqabaa fi waggaa 45 booda gara xumuraa jechuudha. Marsaan laguu ni jeeqama kun noormaaliidha. Garbiraan mala qusannaa maatii tokko tokko kontiraaseeptiivii ulfattisuuf kan isaan fayyadan tokko tokko kana fiduu danda'u. Garbiraan ulfaatina qaamaa garmalee guddaa fi akkasumas garmalee xiqqaa. Kana malees immoo sochii qaamaa cimaa, eksersaayisii cimaa, ispoortii cimaa kanneen hojjetan, hojii humnaa cimaa kanneen hojjetan isaan kana biratti kana fiduu danda'a. Kana malees qorichoota yaala garaagaraaf kennaman fakkeenyaaf qoricha kaansarii, gaggabdoo kan kana fakkaataniif kennaman kana fiduu danda'u. Dhiphinnii fi yaaddoon garmalee dhiphinni sammuus kana fiduu danda'a. Akkasumas hirriba dhabuun illee kanaaf nama saaxiluu danda'a. Garbiraan rakkoolee hormoonii taayiroidii, piroolaaktiin maal jedhaman kana wajjin wal qabatan rakkoolee fayyaa qaamaa wajjin wal qabatan. Kana malees immoo dhibeewwan gadameessa huban kanneen akka ixiin gadameessa irratti ba'uu dhiitoo jechuudha kan maayoomaa jedhamu akkasumas pooliistik oovaarii sindireem kan jedhamu kan marsaa laguu jeequu, areeda qaama irratti baay'isu, rifeensa qaama irratti baay'isu akkasumas kaansarii gadameessaa fi fiixeen gadameessaas kana fiduu danda'u. Kaansariin gadameessaa fi fiixeen gadameessaa yeroo hedduu namoota umuriin deeman biratti argama. Namoota umurii waggaa 40-50 ol ta'an biratti. Kana malees dhukkuboota yeroo dheeraaf namarra turan chronic illness dhibee fayyaa yeroo dheeraa qabaachuun kanaaf nama saaxila. Araada garaagaraa illee kanneen akka tamboo aarsuu, alkoolii baay'isuun kana fiduu danda'a. Dhibeewwan walqunnamtiin saalaan daddarbanis akkasuma. Akka waliigalaatti namni dubartiin dhibee kana qabdu kan gochuu qabdu tokko nyaata madaalawaa ta'e soorachuudha. Akkasumas ulfaatina qaamaa madaalawaa ta'e qabaachuu, dhiphinnii fi yaaddoon hamaa jiraannaan xiqqeessuu amma danda'ametti hirriba gahaa rafuu, araadawwan garaagaraa tamboo aarsuu, alkoolii baay'isuu kana sirreessuu akkasumas sochii qaamaa yeroo dalagan humnaa ol dalaguu osoo hin ta'in intermiitaant gochuu akkasumas qoricha mala qusannaa maatiif kennaman qorichoolee adda addaa kennaman ogeessa fayyaa mariisuun fudhachuu. Walumaa galatti al tokko al lama marsaan laguu akkas ta'e dhufuu danda'a. Haa ta'u malee frequently waggaatti yeroo 8 yeroo 9 osoo guyyaa 21 hin guutin yookaan guyyaa 35 darbee dhufa taanaan kun sirrii miti. Kanaaf sababa isaa mana yaalaa dhaqanii qoratamanii dhibeen isaa adda ba'ee wanti kana fide sirraa'uu qaba jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif galatooma turtii gaarii.